Ashamatam jirtanii kabajamtoota daawwattoota chaanaalii agartuu baga nagaan dhuftanii akkasumas illee baga jala bultii ayyaana irreechaatiin kan bara 2020 isin gahe nu gahe barak hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma yeroo kaanii har'as oduu qabannee dhufnee jirra. Oduu kan isinitti himus Dr. Maanna by the way akam ta'e dubbiin Dr. Masuni maal rangeessanii warra diaspora kan waan sarragaa wayin jirtu hangama biraan gaamne ay diaspora isiniin illee danda'u ani waaqni Itoophiyaa አምላክ የሚያ አምላክ ይፍረዳችሁ ሰይን እንደሆነ ጀት ባኑ እንደፈዩ ኦዱተን ሲንደበርሳ ገረ ኦዱት ፕሬዝዳንትን ኦቦ ሺዴቢስ ያደነጉ ያሰደት ተመፋ አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳረት አርገሙ ፎማ ወራና ብርጌደሪ ተኮፊ ፖሊሲ ፌደራላ መርሰማኒ ገረመጋላ አምቦ ዱፈኒም አከነማ አሬ ካሜራ ፉለተካ ጢኒነቻ ተከሙ ፉለሳኒ ጉዱንፋ erga olani boda takka iliton tasgabbayin gar dufanti deebi'aniiru ummanni amboos taate kana erga laalanii boda mammaaksan sareen hudduu ramadaa qabdu akka garaa isheen duttu jedhanii goolabaniiru. Mumichi ministeera nootiin birrii akka jijjiiramu ajajaniiru. Jijjiira godhames abbaa qarshii 10 irraa isheen gundoo hodhitu baduu ishee mirkaneeffanneerra. Eessatti baduu dandeessi jennee xilqi mirmaraa erga goonee booda ishee argannee gaaffii gaafanneef gundoonanii hodhaa ture halluu diimaa fi magariisa waan itti baay'atuuf ati abaa odeeggarta ati shaneedha erga naan jedhanii booda bakka jirtutti deebuu yoo feete mudhii kee qabadhuutii iskistaa bu'ii amaarinyaa dubbadhu immiyee atsiyyee jedhii naan jedhanii ani immoo kana fakkaadhee jiraachuurra mataan baduunaa wayya jedheetan bade jetti. Oduu wal qabatanii qarshii abbaa dhibbaa irraa qoteen bulaa lafa qotaa ture suni lafti isaa fi innis achi buuteen isaa akkuma qotee bultoota Oromoo Finfinnee jiraatanii dhabamee jira. Jijjiirama qarshii kana irratti akkamittiin ilaaltu jennee uummataaf gaaffii dhiyeessinee ture. Uummannis qarshii miti yoo barbaadan tsoota isaaniiyyuu haa jijjiiranii jedheera. Gaafa muummichi ministeeraa biqiltuu dhaabuu lafa qulqulleessu kan helikoophteraan yookaan diroonii fayyadamuudhaan footoo fi viidiyoo waraabaa oolan kanneen akka Lummu TV, Tish TV, TV fi Faallaa TV'n gaafa uummanni Affaar lolaatiin fudhatamu hoo maaliif waraabuu didanii jennee gaaffii Broadcasting Corporation Itoophiyaaf dhiyeessinee ture. Ministeerri Broadcasting dhimmi kuni ministeera gorfii fi ministeera roobaa malee nuun ilaalatu jechuudhaan gara ministeera gorfiitti nu eeraniiru. Dhimma kana yee ayyar nibratii fi ministeera gorfii Itoophiyaa akkamiin dursanii wanta kana tilmaamuu dadhabdanii jennee gaaffii dhiyeessinaaf jennee waajjira isaanii deemnus isaaniyyuu lolaatiin erga fudhatamanii bubbuluu isaanii mirkaneeffannee jirra. Nutis gama keenyaan uummattoota keenya Affaariin abshir isiniin jenna agartuun miidhaa keessan argiteetti. Oduu wal qabateen saatalaayitiin Itoophiyaan yeroo darbee gara samiitti ergite jedhame sun erga odeeffannoo qilleensaa hin kennu ta'ee samii irraa ga'een hojii ishee maali gaaffii jedhu agartuun gaafattee ture. Akka keessa beektonni jedhanitti saatalaayitiin kuni muummicha ministeera suura kaasaa waan ooltuu fi hojii isheef kennamee raawwachuu hin dandeenye jedhu. Gama biraatiin immoo saatalaayitiin ergamiyyuu hin jiru Abiyyi muudii nutti qabatee jedhu. Egaa nutis gaaffii kanaaf saatalaayitiin ofiidhuma ishee gadi buutee deebii akka nuuf laattuuf duula Tiwiitarii jalqabnee jirra. isinis hashtagii kanaan dura turetti dabaluudhaan #down satellite jechuudhaan duula keenyatti akka makamtan isiniin jenna.
kabajamtoota daawwattoota chaanaalii agartuu ammammoo beeksisa qabna nu waliin tura. Daldaltoonni qarshii miliyoona 1.5 ol baatanii oliif gadi deemtanii qarshii keessan karaa hidhattoota mootummaa fi poolisii nu biraan ga'uu akka dandeessan beektu laata. Poolisiin keenya qarshii keessan isa haaraatti jijjiiranii isiniif deebisu. qarshii miliyoona 1.5 ol qabdu ba'aaf rakkattaniitu fuutanii oliif gadi deemuun isin rakkisee jira. Maarree ministeerri raayyaa ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa rakkina keessan furuuf hojii biyya reebuu fi biyya eeguun cinaatti qarshii keessan bakka keessan bu'ee isiniif qaba. qarshii guddaa baattanii maaliif cinqamtu, maaliif reebamtu, maaliif doorsisamtu, maaliif saamamtu, lakkaa'uuf maaliif gogora fixu. nuuf bilbilaa otoo isin reebin isinin galaammadin otoo isinin dhiitin qarshii keessan gara baankiitti isiniif dabarsina. Commando and Kaskis International Bank jireenya wanbadummaaf fiigaa jira. Hayyee beeksisa booda deebinee jira. Ministeerri fayyaa naannoo Amaaraa ambulaansii 135 kanaan dura kan kenne yoo ta'u naannoo Oromiyaaf garuu ambulaansiin dura konkolaataa poolisiitu barbaachisa jechuudhaan paatroolii 650 poolisii Oromiyaaf kennee jira. Paatrooliin kunis nageenya irraan deebi'aa paatrooliin kunis nageenya uummataa arragaaggachuuf kan oolan jechuun obbo Taayee Dadhabaan dubbataniiru. Kanas Oromoon mammaaksan namni nagaan feene mana gubeetu iyyaa. Mammaaksa kana gara afaan Ingiliffaatti yeroo deebisnu burning house and #no justice no peace jechuudhaan kan nuuf hiikanii obbo Abbaaduulaa Gammadaadha. Yes, please. This is not. You can agree on the good side for both. That came from the trust. I wanted to tell you one thing, what the Pope said on Pope Tawadros. Yes, on his gift. He prepared a lot of gifts for every delegation. For every member of the delegation? Every member of the delegation. Really? Yes. 66 gifts? Yes. One said, love will never die. Love will never die. Love will never die. kabajamtoota daawwattoota chaanaalii agartuu oduu warraaf qabannee dhufnee kanuma ammas namoonni hedduun subscribe godhaa akka jirtan odeeffannoon qaqqabee jira. warri subscribe gootanii maatii taatan baay'een isin galateeffadha. viidiyoon ani yeroo yerootti gadhiisu akka isin qaqqabu immoo notification keessan on godhaa. akkasumas illee share godhaatii namoota biraan hiriyoota keessan biraan qaqqabaan isiniin jedha. hamma oduu biraatii walitti deebinutti barraaq jecha bara dhufutti ceena. waan hundaafiyyuu muuziqaa kanas liinkii rasiniif kaa'een jira. namoonni ni ilaalle muuziqaa kee kiyyaa badhaadha, baay'ee bareeda, baay'ee ajaa'iba. muuziqaa kana Oromoon hundi dirqama qaba. dirqama kana immoo kan isiniif kennu ana maal dirqama hojii hawwannof cimara isin doorsisuufan laala. amma sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaadhaan tura. irreecha gaarii, yeroo gaarii. irreechi baranaa kun kan bilisummaa nuufaa ta'u hunda keenyaaf nagaatti. Gafadu